Bilaak maarketii yookiin gabaa gurraacha akkasumallee hawaalaa kan jedhamu darbee immoo dabalataan illee baankiitiin sharafni guyyaa har'a meeqaan akka oolee waliin ilaalla jechuudha. Biyyoota kanneen akka biyyoota 18 isinii qabadhee dhufeetiin jira. Biyyoonni kun hundi isaaniiti kanneen akka Saudi Arabiyaa, Dubaay Dirham, Yemen Riyaal, Turkii Riilee, Chaayinaa Hiwaan, Swiss Firankii, Joordaan diinaar, Bahrein diinaar, Kuwait diinaar, Qatar riyaal, Oman riyaal, Austraaliyaan doolaar, Kanaadaa doolaar, Paawundii, Yuuroo, Ameerikaan doolaar, Swiss kiroon, Gibsii paawundii. Warreen kana jechuudha. Namoonni biyyoota kana keessatti argamtan martiin keessan jechuudha. Kallattii kamiinuu haa ta'u maallaqa gara biyyaa erguun keessan hin oolu. Kaan karaa gabaa gurraachaan ergattu, kaan kan isin hin mijanne, kan immoo haalli isinii hin taane immoo karaa baankii ergattu jechuudha. Gamlacheenuu irraa beekuu akka qabnu hubachuu qabdu jechuudha. Kaan yeroo madaamii keessanitti ergattan meeqaan akka sharafaan hin beektanii, kaan immoo warri gabaa gurraachaa daldalonni yeroo daldalan immoo meeqaan akka isinii ergan beekuu ni dandeessu jechuudha. Guyyaa guyyaatiin yeroo ilaallattan jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaalii koo nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu waa'ee sharafaa irratti isiniif beeksisa jechuudha. Waa'ee sharafaa irratti yeroo ilaallu sharafni xiqqoo gadi bu'eetiin jira jechuudha. Karaa baankii ol ka'ee jira. Ol ka'ee yeroo jiru persentii muraasa ol dabalee jira. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo gadi qannasee jira jechuudha. Sababiin qannasuu isaatiin immoo xiniqqaaqee yookiin immoo eegumsa guddaatu ta'amaa jira jechuudha. Bilaak maarketii jechuun illee gaalii yookiin immoo seeraan ala jechuudha. Mootummaan ni hordofaa namoota bilaak maarketii gabaa gurraacha kana hojjetan ni hordofaa jechuudha. Maaliif karaa gabaa gurraachaa yeroo ergattan mootummaaf galiin galu tokkollee hin jiru. Sababa kanaaf mootummaan gara isaatti akka deebi'u kallattiidha yookiin immoo karaa seeraan akka ergatamu biyya keessa hordofaa jira. Akkasumallee biyya alaatti illee hordoffiin ni taasisama waggoota dheeraan turaaniyyuu jechuudha. Egaa gama kamiinuu karaa isinii mijatu, karaa isiniif danda'ame karaa ergachuu dandeessan isintu beeka jechuudha. Garuu akka ilaaleetti sharafni guyyaa har'aa meeqaan akka oole isinii hima jechuudha. Akkasumallee immoo waan ani asirraa jedhuu fi waan daldalaan itti nu ergu tokko miti kan jettantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf sharafni asirraa mee example fakkeenyaaf jechuudha. Mee birrii 13 yoo ta'e birrii 13 yoo sirraa bitanii meeqaan immoo gurguratu beektu 13 yoo sirraa bitu ta'e geessanii immoo meeqaan 15 gurguratu. Gabaan 15 irra yoo jiraate isaan meeqaan sirraa bitu 13 sirraa bitu jechuudha. Maaliif jennaan daldala waa bitanii gurguruu jechuudha. Waa tokko bittee fakkeenya gabaa tokko irraa bittee gara gabaa tokko yeroo geessitu gatii dadhabbii kee, gatii taasisii kee, gara gatiitti nyaata, gatiitti dhugde, gatii dadhabbii kee keessa herregattee bu'aa hagaman argaa jettee itti yaaddetta jechuudha. Kanaaf daldalonni yeroo isin harkaa fuudhan bu'aa mataa isaanii buufataniitu isin harkaa fuudhu jechuudha. Kanaaf ani immoo kan isinitti kallattii kananii Tiwiiterii irraa ilaalee jechuudha. Akkasitti isinitti hima jechuudha. Egaa hordoftoota biyyaa oduma ilaallattaniitu haga isaan sinirraa hir'isan beekuu ni dandeessu. Sharafni immoo yeroo kam gadi bu'e yookiin immoo yeroo kam ol ka'e jettaniis immoo beekuu dandeessu jechuudha. Birrii keessan kaawwattanii yeroo ol ka'u ergachuu, yeroo gadi bu'u immoo of harka kaawwattu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kananii irraa isinii ka'u Swiss Firankii irraa isiniin ka'a jechuudha. Swiss Firankiin tokko karaa baankii 62.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 29.84 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha jechuudha. Joordaan diinaarri tokko karaa baankii 82.64 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 163.76 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaariidha. Bahrein diinaarri tokko karaa baankii 153.40 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 300
8.84 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa baankii 178.90 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 381.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa baankii 15.44 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 31.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan Riyaaliidha. Omaan Riyaalli tokko karaa baankii 150.22 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 302.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa baankii 34.52 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 76.40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankii 37.99 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 84.37 oolee jira. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko karaa baankii 69.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 148.14 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii 62.20 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha اللهم أنت وحدك تعلم ما في نفسي وتعلم ما يتمناه قلبي وما يشغل بالي يا رب حقق لي كل ما اللهم بشرني بفرحة يتمناها قلبي وأنت خير المبشرين اللهم أنت وحدك تعلم ما في Asuma warreen Beerut jirtan jechuudha. Doolaara Ameerikaatti jijjiirama kan keessa doolaarota jiran keessa doolaara gosa sadiitu jira. Ameerikaan doolaar, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaan doolaariidha. Warri Beerut jirtan miindaan keessan kan isinii kennamu Ameerikaan doolaariidha jechuudha. Kanaaf jennaan karaa baankii yoo ergattan 57.50 ergattu. Karaa gabaa gurraachaa yoo ergattan immoo 115.76 ergattu jechuudha. Akkasumas inni itti aanu Chaayinaa Hewaaniidha. Chaayinaa Hewaaniin tokko karaa baankii 7.18 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 15.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa baankii 1.80 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 3.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen Riyaaliidha. Yemen Riyaalli tokko karaa baankii 2.23 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 2.42 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Dirhamiidha. Dubaay Dirhamni tokko karaa baankii 14.3 ጨዋታ ገንዘብ ይከፍላል ብለዋል። እንግዲህ አረቦች በጣም እየተጫወቱ ታይቻለሁ። አስገርሞኛል። ግን አካውንታችሁ ፐብሊክ መሆን አለበት እና በደንብ መጫወት አለባችሁ። በሁለት እጃችሁ ተጫወቱ። ስትጫወቱ karaa baankii 13.0 jira jechuudha. Karaa gabaa gurraacha akka baay'ina birrii keessaniiti jechuudha. Yeroon isiniin jedhu namoonni birriin keessan 3,000 ol ta'e 34 jira. Namoonni birriin keessan 3,000 gadi ta'e immoo 35 jira jechuudha. Yeroon isiniin jedhu tokko isheetu 34 yookiin immoo tokko isheetu 35 otoo hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf birrii baay'ee qabda yoo taate 3,000 ol qabda yoo ta'e jechuudha. Hanga 4,000 5,000 mee fakkeenyaaf 4,000 yoo qabaatte jechuudha. 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 34f yeroo jettu kaalkuleeta jala galte qaxxee jennaan sii dhufa jechuudha. Daldaalaan si daguu hin danda'u akkaataa herrega biyya kana. Biyyoota kaanitti tokko tokkoon si herregattee irra ga'uu dandeessa. Biyya kanatti immoo aca barbaraa hannaaf jedhanii jechuudha. 35-34 siin jedhu jechuudha. 35-34 yeroo siin jedhu siif immoo sii galuu dida.
34 akkamitti hirtu akkaataa ati itti hirtu yookiin immoo akkaataa itti baay'istu beekuu qabdaa jechuudha. Kanaaf namoonni birriin keessan immoo xiqqishuu taate yookiin 2,000 hanga 1,500 ta'e immoo jechuudha. Akkam gootu fakkeenyaaf 1,000 qabdu taanaan 1,000 jettu baay'isuu 1,000 hiruu 35 jettu. Yeroo hundumaa kan baay'istaniif kumaan baay'istu birrii qabdan birrii 5 isaa ta'u birrii 10 isaa ta'u birrii 500 isaa ta'u 1,000 isaa ta'u meeqaan baay'istu birrii qabdan san 1,000 baay'istu meeqaaf immoo hirtu 35 hirtu jechuudha. 35 hirtu kaalkuleeta jala galtanii akkaataa an ammasiniin jedhe kanaan fakkeenya 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 35 yeroo jettan kaalkuleeta jala galtanii kallattumaan dafee isinii ufa jechuudha. Akkasumallee obboloonni isinii galuu dhaaddide immoo jechuudha. Komentii jala yoo naaf fiddan komentii jalatti illee ani achi jalatti immoo akka isinii galutti isinitti himaa jechuudha. Isatti aansuudhaan immoo Swiidin kirooniidha. Swiidin kirooniin tokko karaa baankii 5.54 karaa gabaa gurraachaa 11.25 oolee jira. Inni itti aanu Gibxii paawundiidha. Gibxii paawundiin tokko karaa baankii 1.21 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 2.46 oolee jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayikii naa godhaa.